obboleettiin xiyya hawwiin lafaayitee haati sinqee teenya faahimii jettee lafaayitee urgaa'ii jettee na urgeessite asumaanuu akkanaa galatoonfattan hundi keessanuu hawwii jireenyaa haati sinqee obboleeyyan kiyya hunda keessanuu galatoomaan isiniin jaa galatooma jettee. Imutti imaan malkaata raamuu galchi imaan malkaata raamuu galchi malkaata raamuu galchi. Ya, malkaata raamuu Ya sini nagama. Akkasuma wallisaa keenya jarjartu maallaqa wallisaa keenya wallisaa jarjar hawwii kiingi kabareedduu jarjar simbaana jee wallee baasee galatooma. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo kutaa fudhatakkaa kunis dhaloota lataan dhufa ammaa kana bareedduu carcariin jaaladde kan jee sirba bareeddota keenya uumama rabbiin uumee tolchee kaayee dubartoota ituuti wallisee akkasuma haalii namaa asumaan naajabeessaa quba qabaadhaa dhaloota ammaatii jechuudha kunis dhaloota qubeedha jajjabeessaani. Anillee si qotaan si qabaa. Anillee ni qabaa fi duraan dursee galatoo maraan isiniin jaa hundi keessanuu shamarri gaawaa wal jaalattu isinuu beekanii hundi baga gammaddee isin jaa. Dhugaa akka wallee gammadii jaalatudha. Ani gaawaa makanaa kanan beekaa urgaa'uu beekaa. Yaasuunis urgaa'ii jettee ishittoon urgaa'uu beekaa. Asumaanuu galatoominaa jaanii wanti keessanuu galatoomi. Jecha isiniif hin qabu jecha isinitti xiqqaataa obboleeyyan kiyya hundi keessanuu galatooma. Ammallee hannaan hin dhumne hannaan akkuma ammallee hannaan hin dhumne hannaan akkuma itti fufee jira. Saayiba dhiya qaaliin asoo hani Hussein jaamti hanna wata lafa taattuu naata. Itu kau pandai tadi, engkau pandai, bawa dema, warga gandum matanya jalan beresta, bawa hati dema, mana kata dema. Ibsadis. Sareen jina ciniin jedhanii sareen ciniina ni ante dhiisi callisii malaati. No, mana arga warra komantii numan laala bar. Argaa jirra maal goota maa xiyyeeffannoo laattaafatti dhiisi. Gandummaa jechaa maa oolan. Gammachuu keenya haa gammannu dhiisaa adaraa rabbii. Gartee shanii. Yoo isiniif hin taane deema namni gammachuu ibsatu jechuun gandummaa hin jaamu isinitti laa'u. Yoo gubatan deemaa jira. Teessan ooluma. Waan itti qofluuf dursanii. Ibsa yeroo takka obsaame yeroo takka. Okay. Eenyu lola jiisaa galchi. Meeshaa jedha. Yeroo takka dhiifama buraan algeessa. Kongira. Isa jedhama. Beekaa jalannaan waan nisa. Ibsa obsa. Daqiiqaa kunaa kan ta'e. Isiniin naqaa warri carraa kannatu jirtanii isiniifin naqaa naawwan saadaa obboleeyyan kii warra ergatu jirtan hunda keessanuu tokko. Saadiqee galchee muti saadiqee galche. Saadiqee hidhatee jira ergadu jee. Saadiqee ergadu. Ani gastiin seenuu naaf galchaa jedhee barreesseera carcariin galchaa carcar barreeffataa ture. Ergee jira yoo qabeenya. Hin qabne. Yeroo takka dhiifama buraan algeessa. Namu sagalee cufaadhaa mius godha. Eenyu goluu Abdishaan isa jiran jiru. Ijoolleen seenu feetanii diillii takka tuqaamee nama hedduu ergatee harkutti hin jiru.
yeroo takka emuti yeroo takka naa kan daqiiqaa takka. Hayyee obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoodhaa warri jala jirtan warri gubbarra jirtan nama 2,500 gubbaa jira. Hundi keessanuu hedduu akka galatoomaa hedduu nama boonsitanii jechuudha. Har'a intala Oromootu alagaa wajjin dorgomee injifate. Oromootu akka isiin injifattu godhe. Intala Oromootu injifate. Injifannoon kun kan Oromoo hundaati. Injifannoo intalti Oromoodhaa intala alagaatiin wajjin dorgomtee injifattee injifannoo Oromoo kutaa 11 hunda gammachiisu. Aayoofi namni hunditti gammada jeetiin abdadhaa dhugaa dubbachuudhaaf har'a geemni kun lamatti dhumatee odoo shanitti illee kadhumatu taate akka intalti tun injifattu nan beekan. Sababaan Oromoon waan tokkummaan itti qaceelte akka gammachuun irraa qixxootiin qaba waan ta'eef. Kanaaf har'a guyyaan guyyaa isin gammaddanii guyyaa hundi keessan itti boontanii guyyaa Oromoon hundinuu yeroo intalti Oromoo takka roga feete godina feete haa dhuftu gosa Oromoo feete keessa haa dhuftu yeroo intalti Oromoodhaa alagaa wajjin dorgomtu akkana wal bira dhaabbachuu qabdan. Because Oromummaadha waliin qabna waan ta'eef jecha. Hiree fi hegereen teenya takka jara keenya ol buqaa bakka amma jirtanirraa ol ka'aadha waa garii if jala gallaala waan xixiqqoo gaafa alagaa wajjin dhaabbachuun dhufte Oromoon tokko maqaa tokkoon nu yaaman bakka takka dhaabbannee dorgomuu qabna. Intalti Oromoo takka yoo kufte Oromootu kufe yoo injifatte immoo Oromootu injifatee jechuudha. Akkasitti ilaalaa qalbii guutuudhaan qalbii Oromummaatiin hiree fi hegereen teenya takka. Kanaafuu injifannoo kana wajjin itti gammadaan isinin jaa ulfaadhaa warri waan kana irratti hirmaattanii ani takka geema irratti hirmaadheen beeku har'a naaf haaraa yeroo duraatiif kanin geema laalellee irraa hirmaadhellee because intala Oromootu alagaa wajjin dorgoma waan ta'eef hin dhufe galatooma ulfaadhaa fayyaada. Ulfaadhu bokkuu jalisa jedhamoo galatoomii artiistii Oromoo. Yaasin mee nisi wannaa sinjau hedduu galatooma. Warri akka kiyyatti taaptaap godhu dhufees kataajjabuu dhufees kagiiftii kan nu dhufe hundinuu waliinuu galatoomaadha. Yaadota suuta kannanna warreen akka Mubaarak kana warreen akka barsiisaa kana namoota dadhaban kana dura gabbu'aa anumarraa jalqabee yaada gaafa kannatanii fixatan hedduu wajjin rakkatanii bira dhaabbatan kana yeroo isaan kannatan isaan booda nutis yaada kannanna jechumaaf hin ol deebi'e galatooma mubee hedduu ulfaadhaa horaa bula osoo hin tuffatin. Ilmaan Oromooti jettanii bira dhaabbachuudhaaf intala Oromoo takka jettanii bira dhaabbatanii wajjin dararamaa jirtanii ammas akkasumatti yaada keessan barbaannaa hedduu galatoomaa kataajjabuu dhufees kagiiftii kan nu dhufe hundinuu milkaawaa ulfaadhaa horaa bulaa wayyooma kanumaan jechuu barbaadaa dursa namoota biraatiif kannaa jechuu barbaadeeti galatoomaa ulfaadhaa. Okay, mubee jirta mubee nana hangafa waan ta'eef inni na dursa. Mubarakin jiru anis yaada koon ibsaa imutti buleettii koo dhugaa milkaa'uudha wanti guddaanii baga milkooftee bagarra aantee akkuma malkaan amma jedhee dhugaa gammachuun kee gammachuu keenya hundaati ani yaada malkaan dubbatee dhugaa beekaa akkasii nuuf haa bulchuu jedha du'aayi godha yeroo hundumaa beekaan hubataan bilchaataan bakka jirutti wanti nama dhibu hin jiru. Hundi keenya yoo argineerra ibsaan yeroo rifleekti godhu gammachuu keenya cabsaa hedheeni ibsaatti dheekkamaa tureen gammachuun keenya akkan cabneef malee hundi keenya argaa jirra ibsaa koo yoon si mufachiise dhiifama yaa jarana yoo wanna fette jettan yoo achiin baaftan yoo asiin baaftan Oromoo ganda 11 kutaa 11 jechaadha. Kutaa tokko jechuun dandeessan kutaa 11 keenya akkaataa jiruun akkaataa bu'uura isaatiin takko ta'ee Oromoo ta'e malee tokko lama jennee lakkoofnee Oromoo kutaa 11 kana walitti qabnee Oromoo tokko goone malee Oromoo tokko jennee hin jirru kutaa 11 ka jenneefu kutaan 11 jiraachuudha.
namummoo abbaan fedhe immoo yoo kaaftan ani barsiisaa mallee yoo kaaftan gandatti dhaladhe kaafadhaa aanaatti dhaladhe kaafadhaa godinatti dhaladhe kaafadhaa akkana jedhaa ola deema malee waa miti. Oromoon irratti hirmaattaniittu ulfaadhaa ulfina argadhaa kabajamaa gammachuun keenya guutuudha. Dhuguma obboleettiin keenya alagaa wajjin taphattee injifannoon galtee gammachuun qaban. Kanaafini ibsaa koo sareen na ciniinte jedhanii sareen ciniinanii nan siin jedheefi yoon dogongoreen of kalchaa gammachuu gaarii qabaadhaa ooko. Al tokko addaanin isin kutaa galatoomaa ulfaadhaa immuttiin tooppiirra waan jirtu natti fakkaata mee cheekii godhaa. Tooppi waan qabatti natti fakkaata suuraa jijjiirrattee taamarattu isuma gammadeen na deebisi jedhe mee ilaalaa. Tooppi waan kenneefii jiru natti fakkaatu. Dhugaa xiqqoo tafaa daqiiqaa 40tu jira. Ilaalaan ture anillee tooppii irra turte ijoollee keenya yoo dandeessanii Tooppi waan irra turte baraamuu hagan ol ba'utti lammaffaa irra darbite malee tooppi waan irra turte. Daqiiqaa 17tu jira na dhagaa haal tokko erga kaaftee gaarii goota. Erga kaaftee miti barsiisa waa tokkotu jira na of kolchimeeti. Sitti muufanii gaafachan sitti ma jalqaba. Garaagarummaan jiru miyuutii qabadhe sirraa. Maal seetan amma namoonni keenya erga tooppiirra jiraatte silaa maal seetan namoonni waa'ee geemii kana beekan hin beekan ibsaan faan beeka waan obboleettiin keenya argatte dhibbatti tiiktookiin irraan kutatu erga ifaajnee bira dhaabbannee gammachuun si daran akkasiin dachaa ta'uu fi namoonni sappoorti gochuu dandeessanu sappoorti godhaati tooppi waanii qabattee piroofaayilii ajijjiirrattu namoonni hundi hin beekanu amma akka obboleessi keenya amma dubbate muuxannoo geemiin qabu oromummaa fi gammachuu obboleettii kootiitu na fide akkuma jedhaa ture kuni carraa argannetti fayyadamuu dhabuu keenya mul'isa yoo tooppii kana isiirkaa baafne asuu mee gadi tuqii ilaali meeqaffaarra jirti yoo tooppii argatte dubbadhume ittiin jira meeyolle kingilaaf dhagai daqiiqa 16tu jira garaagarummaa 15,000 duwwaadha 15,000 duwwaadha garaagarummaa 15,000 qabachiifnu ka kunomaatii miti bar leenca tokko illee yoo ta'e xiqqoodha immutti isin immoo suuraa bilbila biraadhaan yoo qabaattan suuraa jijjiiraa akkaawuntii kanarratti eeyyen suuraa jijjiiraa odaan fa'aas jiru hunduu as jira dafa beekanu maal goona beektaa barsiisa anamma hubannoodhaaf hin deebi'e namoonni keenya baay'ee muuxannoo kanaa waan hin qabneef yoo tooppi waanitti deebite mucaan kun waan as keessa argamu tiiktookiin irraan kutatu isinittani daqiiqaan deemaa amma asuwaati suuraa jijjiirii nu push gochisiifna daai suuraa jijjiiraa amma miyuuti qabadhu himutti dubbadhu amma barsiisa asu miyuuti qabadhu ummata keenya daqiiqaa meeqatu jira egaan erga dhuftanii erga gootanii kabajamaa ulfaadhaa ulfin argadhaa daqiiqaa 15 sekendii 52tu jira daqiiqaa 15 sekendii 52tu jira daqiiqaa 15 sekendii 52 erga goone tokkoffum ilaa kuno onne daraaraa bomboliinoo qooqarii jedhe abbaan abdii qooqarii bomboliinoo daraaraa waa takka hin tuffatina waan qabdan yeroo ilaa kunola Mary thank you Beeftu thank you ay king ante eda baguma narkatti qabde dafa bultum thank you akkanala great thank you ila akkanala kuilleello qashti thank you ila de marmaraa jiru jarri kun ila marmaraa jiru jarri kun abdiisha kuilleello bombolino akkanala waan hambifattan saaraa akkanala akkanatti simbeenna dhugaa rabbii tumsaa akkanatti simbeenna dafa meeqa ilaalaan isinitti ma waan jiru asu suuraa jijjiiraa lakki bilbila biraadhaan suuraa jijjiiraa deema 10 tafe akkanala malkaa thank you mataa qaroo thank you malkaa thank you saariina kabajami ulfaadhe deemtan aliyaa akkanala ismail akkanala waan qabdan qooqarii bomboliinoo leenca yuunivarsiitiin jedhina waan qabdan ibsaan lakkoofsa tokko barreessaa jira maal akka inni barbaaden beeku dafa siif thank you abbichu thank you akkanala akkanatti simbeen meeqarra geessaniitu gaappii keessan inni isinitti maa deema garaagarummaan nu qabnu laa kuno 12tti galeera garaagarummaan makiinaa seentinii sana tokko 12tti galeera billa aleekun 12tti galeera warri waa keessaa qabdan 12tti galeera akkanala
akkana mee namni mootara tokko fidee na gammachiisu namni mootara tokko fidee galatooma waan qabdatu geemii normaal jeje thank you nujuma thank you akkana la waan jedhee finishingii abareechi nuufani ambareda ma inshallah ambareda dhumni keenya abareedu erga gootanii erga godhuun keessanii namni itti gammadaa galtu Itoophiyaa waan qabachuuf mucaan keenya carraa kana boriin argattu muttiin maaliif arrarruma guyyaan addaan jiru makiinaa diimtuu tokko saa ta'u leenca tokko saa ta'u normaal namni sarpiraayisii dhaafu namaaf godhaa waan guddaa gootaniitu parsantii 99.9 gootanii jirtu parsantii tokko qofa tafe Itoophiyaa qabachiisaa 770 lamarra jirti isiin tokkoffaan immoo 786 irra jirti gadi tuqxanii ilaaluu dandeessan Horley ranking number kan jedhu sana sirra carcar thank you so much galatooma ulfaadha wal gargaartanii yoo jettan Itoophiyaa qaba